hojiin hawaasummaa keessatti xiyyeeffannaa guddaan kennamee fi hojjetamu hojii fayyaati. Fayyaa hawaasa keenya fayya qabeessa akka inni ta'u, fayya buleessa akka inni ta'u akka mootummaa naannoo Oromiyaatti uummata fayya qabeessa uumachuudhaa fi fayyaa hawaasaa eeguudhaaf hojiin bal'aan karoorfamee hojjetamaa jira. Hojii idilee gama fayyaatiin hojjetamuun karoorri keenya kurmaana sadaffaatitti olaalamu baay'een isaa milkaa'aadha. Karaa fooyyee qabuun deemuu danda'ee jira. Keessattuu fayyummaa daa'immanii, fayyummaa haadholee eeguudhaaf hojiin tarsimaa ta'e, hojiin milkaa'aa ta'e hojjetamuu danda'ee jira. Dabalataanis dhibee daddarbaa ittisuudhaaf hojiin seektarri fayyaa sadarkaadhaan jiru ogeessi fayyaa qooda fudhannaan inni qabuun milkaa'inni guddaan galmaa'uu danda'ee jira. Kana irratti dabalataan immoo hojii fayyaa idileedhaan hojjennu irratti dabalataan inisheetiiviiwwan yookaan tarkaanfiileen haaraan bocamanii dhaqqabamummaa seektara fayyaa tajaajila fayyaa hawaasa keenya biraan ga'uudhaaf hojii hojjetamaa jirus milkaa'ina guddaa galmeessaa jira. Fakkeenyuma kaasuudhaaf ijaarsa kellaa fayyaa bara kana karoorfanne 350 keessaa hanga kurmaana kanaatitti 256% 73 milkeessuu dandeenyee jira. Kana jechuun hawaasni keenya hammam fayyaadhaaf barnootaaf siqeenya akka qabu laaluun hin danda'a. Barnoota irratti yoo waamnu hojiiwwan dursa kaa'e sana baay'ee isaa hirmaannaa hawaasaatiin kan hojjetame. Fayyaa irrattis kellaa fayyaa kana ijaaruu keessatti gaheen inni qabu olaanaadha. Kana qofaa miti dhaqqabummaa fi hanqina naannoo qorichaatti jiru hiikuudhaaf manneen qorichaa hawaasaa bal'inaan ijaaruu dandeenyee jira. Bara kana 150 ijaarra jennee qabannee hamma ammaatitti 89 milkeessuu dandeenyee jira. Kuni faarmaasiin hawaasaa yookaan manneen qoricha hawaasaa hawaasatti siqanii akka jiraatan hawaasni keenya fayya buleessa ta'uu qaba. Dursinee fayyaa isaatiif hojii ittisaa hojjechuu qabna. Garuu akka tarsiimootitti ittisa qofa irratti waan hin xiyyeeffanneef itti siqnee yoo rakkoon jiraates dandamachuu akka danda'u, yaalamuu akka danda'u, qoricha dawaa argachuu akka danda'u hojii bal'aa hojjechaa jirra. Kana qofaa miti tajaajiloota kanaan dura bakka ta'etti walitti qabamanii jiran keessattuu tajaajila altiraasaawundii babal'isuudhaaf bara kana inisheetiivii guddaa bocnee hojiitti hiikaa jirra. Altiraasaawundiin akkuma hundi keessan beektan kanaan dura sadarkaa magaalota gurguddaatitti kan argamu, sadarkaa dhaabbilee fayyaa fooyyee ta'anitti kan argamu. Hawaasni keenya tajaajila kana yoo barbaadu bakka biraatii dhufeeti kan tajaajila kana argatu. Bara kana biiroon fayyaa Oromiyaa, mootummaan naannoo Oromiyaa tajaajila kana hawaasatti siqsuudhaaf hojii hojjeteen tajaajila altiraasaawundii giddugala tajaajila altiraasaawundii 219 ijaarree hojii jalqabsiisuu eegallee jira. Dhaabbilee fayyaa kanaan dura jiran keessatti tajaajilli kun bal'inaan akka kennamuu danda'u, hawaasni keenya kanarraa fayyadamaa akka ta'u danda'u gochuudhaaf yaaliin godhamaa jira jechuudha. Kanarra kan darbe sirna bulchiinsa qorichaa qisaasamni akka hin jiraanne, hattummaan akka hin jiraanne gochuudhaaf qorichi dhiyaate hawaasa keenyaaf kallattiidhaan akka oolu gochuudhaaf hordoffii fi deeggarsa cimaa karaa moosaajitiin geggeessaa jirra. Teknooloojiidhaan geggeeffamaa jira. Gama kanaanis jijjiiramni akka jiru laaluun hin danda'ama jechuudha. Akkuma tajaajila altiraasaawundii sana immoo tajaajila laaboraatoorii keenya laaboraatoorii hawaasaas ijaaruudhaaf karoorfamee laaboraatoorii hawaasaa 11 ijaaramanii yeroo ammaatitti tajaajilaaf ga'anii jiru. Kanarra kan darbe dhaabbileen fayyaa kanaan dura qabnu istaandaardiitti akka dhufan tajaajilli isaanii akka fooyya'uu danda'u. Simanna irraa jalqabee hawaasa tajaajila argachuudhaaf dhufe hanga xumuraatitti keessummeessanii geggeessuudhaaf mijatoo akka ta'an dhaabbilee namni dhukkubsate keessatti dhufee dhibee biraa itti dabalatu osoo hin taane akka fooyya'uu danda'an gochuudhaaf sadarkaa jalqabbiitti hojiin fooyyee ta'e hojjetamuu eegalee jira jechuudha. Karaa kanaanis dhaabbilee keenya istaandardii isaanii fooyyessuuf hojiin jalqabne akka jiru laaluun hin danda'ama. Akka waliigalaatti bara kana amma kurmaana sadaffaatitti hojiin fayyaa irratti hojjechuu eegalles tumsa hawaasa keenyaatiin geggeessummaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin caasaa keenya sadarkaadhaan jiruun jijjiirama akka qabu laaluun hin danda'ama. Yeroo nu hafe keessatti kana cimsinee jabeessinee hawaasa keenyas bal'inaan hirmaachifnee
kan hirmaatee irraa fayyadamaa akka inni ta'u goone kan hanqate immoo dhawaataan itti guutaa kan deemnu yoo ta'e akkuma barnootaa sana tajaajila fayyaa hawaasaa mirkaneessuu keessattis jijjiirama guddaa fiduudhaaf haalli mijataan uumamee jira waan jedhu kaasuudhaaf